Itoophiyaan bara 1948 eegaluun hariiroo dhaabbilee faayinaansii addunyaa waliin taasisteen milkaa'ina hedduu galmeessistee jirti. Bara 1948 bara bulchiisa mootii Haayile Sillaasee liqii doolaara 300,000 bara mootummaa Dargii ammoo liqii doolaara miiliyoona 11 bara mootummaa Adwaawii ammoo sagantaa garaagaraaf jecha liqiin doolaara miiliyoona 88 olii argamee jira. Yeroo liqii kana argatanitti sirnoonni darban kunneen gatii sharafa birrii Itoophiyaa giddu galeessaan 58% gad buusaniiru. Yeroo sanatti eeggannoo taasifameenis bu'aan argame akkuma jiru qormaanni mudatees hin dhibne. Itoophiyaan yeroo ammaa kanattis deeggarsaa fi liqii dhaabbilee faayinaansii irraa argachuuf sagantaa gabaa bilisaa hojiitti hiikaa jirti. Sagantaa kanaanis Itoophiyaan sharafa alaa gahaa ni argatti. Daldala biyya keessaafis haala ni jajjabeessaa jedhamee itti amanameera. Murtoon kun ulfaataa fi kan eeggannoo barbaadus ta'u murtoo gara jabinaan itti seename ta'uutu himama. ይሄ ውሳኔ እንደ ኮሶ መድኃኒት ነው። Murtoon kun akka qoricha heexooti. Qoricha heexoo fudhachuun hagam akka hadhaa'u ni beekama. Garaa jabaatanii qoricha hadhaa'u kana yoo dhugan dhukkubicha irraa ni fayyama. Yoo akka yaadametti hin liqimsine ammoo dhukkubicha waliin jiraatama. Kanaaf murtoon kan abbaati. Itoophiyaanis yeroo hammaa haala qabatamaa kana keessa jirti. Riifoormiin diinagdee hammaa itti seenne kunis yoo garaa jabaannee itti seenne qormaata isaa dandamannee lafa yaannu kan geenyu ta'a. Liqiif deeggarsa hamma arganne kana argachuufis sagantaa riifoormii diinagdee mandhalee keenya fooyyessineerra. Hojiirra oolmaa isaa hordofuu qabna. Dhimma kanarratti EMN waliin turtii kan taasisan ogeessi diinagdee Alaazaar Adulaa riifoormii diinagdee gooroo amma Itoophiyaan itti seente kun furmaata hudhaalee hedduuti jedhan. Riifoormiin amma gaggeeffamaa jiru kunin hudhaalee seeraa, hudhaalee imaammataa, hudhaalee gurguddoo daldalaaf investimentii biyya kanaa akka biyyi tun duratti hin tarkaaffanne. Biyyi tun biyya baay'ee guddoodha. Akka guddina isiitti potenshaala qabdu akkasiin hin baanye hudhaawwan godhan kan furu. Sababa hanqina sharafa alaatiif jecha rakkoo hedduu mudataa tureefis furmaata kan fidu akka ta'es itti dabaluun dubbataniiru. Yaala fayyaa yoo barbaadde yaala onnee ta'uu danda'a, kan kalee ta'uu danda'a. Namni tokko yoo dhukkubsate biyya alaa deema. Gabaa guddaa ganaa kana qabanne namni keenya yoo dhukkubsate biyya xixiqqoo akka Taayilaandii fa'a deema. Maaliif ta'a kun? Imaammata akkaataa nuti ikoonoomii keenya itti hooggannetti. Haa ta'u biyya alaa haa deemnu in deema jettee gaafa kaatu lammii dhukkubsate san lammiirraa sabarraa maatiirraa kadhattee maallaqa miliyoona 5-6 eega argattee duuba baankii deemtee sharafa biyya alaa gaafa gaafattu baankiin yoo kasii hin kennu yoo sii kenne doolara 100 sii kenna. Doolara 100,200 gaafati barbaaddu doolara 100,200 sii kenna. Sanuu yoo argatte. Itoophiyaan sagantaa isheen amma qabatte kun qofaa isaa kan bu'aa yaadame fiduu miti. Eeggannoo barbaachisu taasifamnaan lafa yaadame dhaqqabuun kan danda'amu akka ta'es kaasaniiru. Riifoormiin kun kophaasaa faayidaa nuti barbaannu kana fiduu hin danda'u. Faayidaa nuti barbaannu sanin akka argamu godhuuf wantoonni baay'ee nama yaachisan. Dhuguma riifoormiin hin barbaachisa. Dhuguma idaan kun dhalootaaf darbuun qabu tarkaanfii fudhatamuu barbaachisu kamu hadhaallee haa ta'u fudhatamuu qaba. Garuu tarkaanfii kana wajjin wanni wal madaalu wanni nama yaachisu gurguddaan jira. Itoophiyaan waggoota 3 dhufan keessatti deeggarsaa fi liqaa doolaara biiliyoona 10.3 olii dhaabbilee faayinaansii garaagaraarraa kan argattu ta'uunis ni beekama.